سافدين الرب سيستر ما يو استكاتمي ولا لا لقاقي ولا لا أنا سنجارة وبربادي ناتومومتي مالف نانتومت مالف أك بربادون إيه كسيه هو الحمد لله يري نجا سني بري فرا كانوا فدوانو يكوف الحمد لله جت أنا يكوف دبر ما كيري بيستا ويو أيوكو مسكينكو هدو تك غرانا نياتي دوغا ربي نمني أكاكو أيون غرا نياتي بويا حداكن كالي سيرو تموسن باغا غودي فجري توري فيديو لالي غارو هدي هدو تك غرانا نياتي دوغا ربي هالو أشما هركفوني كبجمو في جالتمو هردفتوت أجي انترتيمنت بغا نغاهن غر أجي انترتيمنتي دفتا إسنين جيچا وري چاينا لكناف حراياتاتا هندوم تكيسانو سبسكرايب لايك غدا فيديو جلقا باجين جيچا guyya da kana video an gabadde dufe video ayyu hala ayyu amma kaysa jirtu fi hala ayyun video hada gadifame irrat fi kakalesa gadifame irrat video to ayyu irratti dubbacho barbaadeti yaada mataki ya ofiki ya qabu isinif ibsu barbaadeti jechuudha video kan irratti kalesa yero video China la ayyu irratti gadifame san yero akkasitti warabaniitiin video achira gadhiisa hedduu takka yaane bakka yaane akka Saidini ayyun Saidin gooteen baga godheef jedhee ture dhugaa rabbi dubbachuuf jechuudha garuu hadda yeroo Saidin nahiki jettee ayyun deemtee turte Saididhaan nahiki jettee mana dhaqxee turte Saidi waameetiin jechuudha dhaqxee nahiki hin barbaadu jettee turte garuu isin garaadhaan nahiki hin jennedha hinjaalatti mucattiin tun isini gale hinjaalatti garuu garaadhaan nahiki hin jenne isin garuu nahiki akkuma taphaatitti jechu jireenya kana keessatti ilaala dhiirri hin obsaa garuu muraanis hin muraa jechuudha isini gale anna kanaafu ayyuu amma nahiki jetteen eshi sihiika rabbuyyuu nahike jedhee eshi sihiika deeme jedhee achuma edaa isin garaan jenne sodaachisuudhaaf hiriyaa fi qabattee dhufte isin yeroo jalqaba dhuftu isa sodaachisuudhaaf malee mucattiidhaan ka fiddee dhufteen iyyuu hin ganteen jechuu deeminarraa jetteen jaalalli hagana gatii nama kafalchiisa jechuu gatii guddaa nama kafalchiisa jechuu jaalalli dhugaadhaan jaalatte ani dhugaan se'u dura gisee isaan viidiyoo hojjetan maal galeessallee attamiin namni miidiyaa irra waltuma dhugaadhaan viidiyoodhaaf jedhee yaadee ture garuu dhugaadha natti fakkaata dhugaadha jaalalli kun dhugaa rabbi namni viidiyoodhaa fi mallaqaaf jedhee akkanatti yonna jedha akkamitti immoo akkanatti miidiyaa irratti akkamitti akkana ol bahanii jaartiitu akkamitti viidiyoo akkana gallakkisan na dhibe dhugaa rabbi naallee galuu dide itti yaadee jechuudha garuu wanti hadda godhamee irratti jaalalli hagam gatii nama kafalchiisaa jaalalli namni tokko hoo jaalate akkam keessaanuu dhiira Oromoo dhugaa rabbi baay'een isaanii nama hubata wantuma jirullee wanti adda viidiyoo ayyuu irratti fi Saidii irratti hubanne wanti argine wantuma jirullee ayyuunus balleessitu waan fe'eeyyuu ta'u wantuma jiru jechuudha dhugaa rabbi jechuudha mana nama hunda keessaa wantuma jirudha ka hadda isaan viidiyoodhaan nutti mul'isan jechuudha rabbi nama haalaafisu malee gola nama hundaa keessaa akkaataa ittiin jiraatan hadha miidiyaa irratti bahanii hoy jedhu malee gola nama hundaa keessaa namni hundinuu dhibee mana keessaa hagamta akka qabu nahiki jettee mucayyoon tun hayyee jedheen garuu isin garaadhaan shamarran tun beekaa jireenya isii takkitti dhaabannaan shamarran garii hoo ta'e dantaa hin qabne ta'e malee jireenya kanaafuu dantaa hin qabne ta'e malee shamarran keessaanuu jechuu takkitti jireenya kana gadhaabannaan diiguu hin barbaadu jechuudha homa wanti itti jabaatte malee jechuudha diiguu hin barbaadu jechuudha jireenya jiraattu kana diiguu hin barbaadu bultii ijaaratte kana bittinnaa hin barbaadu jechuudha dhugaa rabbii hedduu takka garuu amma fakkeenyaaf haala yeroo irratti illee hoo laaltanii shamarran baay'ee yeroo lubbuu isii dhabdu jaalalaaf jettee ayyuu amma xiqqoo turte of ajjeesuudhaan jaalalli wannaa miti duraan dursitee ofii mataa keetii ofii keetii jiraachuudha ofii yoo jiraatte Saidii wajjin jiraatta ofii kee hoo eegde Saidii waliin deemuu dandeessa
ofii keetii of saatee jiraachuu qabdaayyuu wanti si himuu qabu tokko jechuudha. Ofii keetii of dandeessee mataa kee akka Sumayyaa san jechuu kalaas eega heerumtee eega wajjin jiraattee ofii keetii of dandeessee jiraachuu gara fuulduraa deemuudha. Malee akkana kilooriksii dhuga isa sodaachisaa faana jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Dhugii dhees biraa deemuu danda'a gaaf tokko. Haala bakka hin taanetti kufuu dandeetta. Haala kanaan jechuudha wanti si dubbii himuu qabu tokko ayyuu haala kanaan Sa'idiin akkana garaa kee bare akkana taati eegasiin akkasiin jedhu ta'e dhugaa Rabbii gaaf tokko si gatee deemuu isaa oolu jechuudha. Kanaafuu ati jireenya kee akkuma amma duratti gizee si dha'uuf barbaadesan akkuma jette jechuudha. Amma achi waan feete na godhii otuu hin taane jireenya kee gara fuulduraatitti qabadhu kalaas deem sireesii ta'e jechuudha. Kalaas abbaa manaa kee illee waan inni barbaade ajajamaa fi deemuudha malee gara fuulduraatitti eenyu jetteetiin akkanatti sirriidhaan itti fakkaatu kilooriksii dhugaa maal of ajjeesa of ajjeefte ofii keetii bichaa duuta. Namni yookiin haga torbee lama takka yoo Sa'idiin illee waan si jaalatu iyyuu ta'e dhugaa Rabbii waggaa tokko iyyuu si jaadatu jechuudha. Si dagata jechuudha. Kanaafuu duraan dursitee shamarran keenya of eeguu qabdan. Duraan dursitanii jechuudha. Kalaas ofii keessanii jiraattan nama saba wajjinis jiraattan. Yoo ofii keessanii of qabdan nama sanis bultii keessanis gara fuulduraatti deemuu dandeetta. Duraan dursaati sammuu keessan sirreessaati ofii keessanii gara fuulduraa deemuuf yaada. Dhugaa Rabbii. Inni of ajjeesa kana sanii la eenyuufuu jettanii of ajjeesina. Maaliif namni sun isin faana du'u waan ta'eef kan jiraatullee isin kan jiraattanillee ofii keessaniif namni isin faana du'u waan hin jirreef waan hin du'aa of ajjeesaa kana ta'a. Namoonni baay'een dhiiraaf jedhanii of ajjeesan jira. Bakka haala garaagaraatiin of ajjeesan jira. Namaaf jettanii tasuma of ajjeesina. Lubbuu gaafa Rabbi uume Rabbi guyyaa baasuu qaba waan ta'eef ofii haa fudhatuu barbaadan. Waan garaagaraa keessa seentanii sammuu keessanii dhabina dhugaa Rabbii jechuudha. Kanaafuu ayyuullee Rabbi si haa laaffisu jireenya kee gara fuulduraatiin Rabbiin si haa oofu dhugaa Rabbii haala kanaan tasgabbaa'ii jireenya kee qabadhu eega bultii jaaradhe jettee eega takkitti maqaan si badee Sumayyaan illee akkas haa kilooriksi ayyuu kilooriksi jedha siyaamuura ayyuu barakiinaa jettiin akkasi siyaamuurra jireenya kee jireenya nama isa inaafsisu abbaa manaa kee wajjin jiraadhu siin jedha dhaamsi kiyya kana tokkocha qofa gara fuulduraatti wajjin deemu. Dhugaa Rabbii viidiyoo ayyuu guyyaa kaleessaatiif hidhaarraa keessaanu jalqabarraa hin hordofaartan jedhee yaada waa hedduu barattan isiniin jechuu barbaada. Dhugaa Rabbii of eegaa waa akkanaa kanarraa keessaanu of ajjeefnaa kanarraa of eegaa. Wanti of ajjeeftanii wanti waan takka gootan waan takka hin jirreef. Kanaafuu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota Ajji Entertainment hundu keessanuu galatoomaa waan na dhageeffattaniif isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon kee yaadda akkana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin wajjitti deebinutti nagahaan naa turaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa. Ciao.